فورماتي أميا كونتنتي نمتي تلون ورمو لفقه إملتانو كان بايه سجمسو نموني بايه نبولو جنجرتو ميديان ويرتو فاقوديما أبدي جدو كمنا دكتور غوتون يا دو كبانيس حالا مماتي توريس بفنمتي تلون كاساني رابرني را نتي تولا أمتانسي ياسو كبابا هردوفاني مو أفيرا حالا ولي قال ميدياتي والكبتي غني واجدي بودي كما ياسون فتيني سجنتان كينيا إني chapter 1 وكان بكونا درا يروتمرو بكونا لما فرت موسنا فيرا ياسو كبابا هردوفا همين أسمعنا نقول تاني aku mau dia deh nanti akan agak ultahnya lagi na animo media nak kan tiada kali kan jadi sana akan mau untuk jadi nanti me dari sana wampai esa field ma lina gede kan awal kalau sini dokter butuh duduk betani roh kami terkait kali sih of course field bayi awal kes aja isu makesa ni baru wam media awal kalau tu kami terkau mami duri sati kabe untuk itu berbeda median hunde fama bulchins motuma wajini wal kabata katan ti hunde fame kesomo median warana ni finji fanu argami tote suda fi labsu awal kabate tira kajel kabumame ega bakada dati sena da kabatu male akka seenaa warri barreeffate kaayetti miidiyaan naannoo Giriik kana jalqabee jedhama. Warreen dipaartimentii ispoortii fi atileetiksii baratan beekuu dandeessu gaafa Ateenaa fi Ispaartaan wal waraanani Ateenaan mo'achuusaa deemee mootummaa isaaniitti himuudhaafi bulchiinsa mootummaa isaaniitti himuudhaafi namichi sababa isaatiin amma maaraatooniin fiigamu kuni kilometri 40 wayii tokko fiigee deemee actually wanticha illee himne fiigicha sana training yeroo waliin fiigee waan ta'eef hoggaa achi gahu kufee du'e miidiyaan toora sanii jalqabee jedhama. Miidiyaan jalqabumti miidiyaatiyyuu wantoota namni erga takkaa dhagahuu danda'u yookiin immoo erga takkaa dhagahuu qabu waliif labsuudhaaf yaadamee karoorramee uumame irra caalansa spontaneously miidiyaan itti yaadamee uumamni baay'een isaanii amma addunyaa ammayyaa amma keessa jiru kanaatti baay'een isaanii sababa adda qabatanii uumaman fakkeenyaaf warreen mootummaa baabsanii uumaman hundi isaaniitiyyuu karoora mootummaa yookiin immoo propagaandaa mootummaan biyya san irratti qabaachuuf malu akka sabni sun yookiin immoo uummanni biyya san keessa jiran amanan barbaadanii uumame. Kaan isaan immoo dhaaduu dhuunfaa keessattuu gama aartiitiin wal qabatee jiru labsuudhaaf uumaman. Baay'een isaanii immoo hedduu isaan jechuu dandeenya lakkoofsan irra guddaan isaanii waraana waraannamuuf jiruu fi waraana waraanname keessatti uumaman. Uumamsi miidiyaa irra caalan isaanii akkana. Miidiyaaleen erga uumamanii booddee maal godhan maal ta'an kan jedhuuf immoo akka amma Dr. Guutuun asii kaasanii miidiyaan hedduun isaanii jechuudha waan baabsan sana bakkaan ga'uudhaaf erga uumamanii booddee jalqaba odoonni itti karoorfaman suni hin hojjetamin warra dursanii lafatti hojii fixanii miidiyaan. Miidiyaan addunyaa kanarratti biyya ijaareera, miidiyaan addunyaa kanarratti biyya diigeera, miidiyaan addunyaa kanarratti addunyaa bakka namatti baasee jira. Waraana sabboonummaa fi liberaalizimii gidduu ture miidiyaatu gaggeessa. Kan oguun isiniin jedhu waraanni liberaalizimii fi sabboonummaa gidduu jiru waraana lafarratti mul'atee beekuu miti hanga ammaatitti iyyuu mul'anne. Waraanni suni manifesteeshinii miidiyaa keessan darbeet waraana addunyaa tokkoffaa jedhame. Waraana addunyaa tokkoffaa jedhamu hin jiru lafarra baay'isoo. It's all about media fight. Miidiyaatu walii isaanii keessatti jechuudha tokko tam biraat irratti ogguu holola gaggeessu booddee gara lafaatti gadi bu'ee waraana ta'e.
waraanni amma addunyaalessummaa ammaa kana yookiin immoo addunyaa amma keessa jirru kanatti addunyaalessummaadhaa fi sabboonummaa gidduutti dhalatee waggaa 9 eega deeme booddee dachee irratti waraana addunyaa lammaffaa ta'e miidiyaatu dhalchisan. Deebi'ee waraana addunyaa irratti waraana qabbanaawaa jedhamu yookiin immoo Cold War inni jedhamu kuni hambara 1950 jalqabee hanga bara 1989tti fufe suni waraana miidiyaati. Miidiyaan waraana kana addunyaa bakka lamatti baqasee geggeesse. The Western camp and the Eastern camp. Warra capitalist imperialism geggeessan kanaa fi warra socialist communism geggeessan gidduutti waraana geggeeffame. Miidiyaatu geggeesse. Karaa biraatiin miidiyaan qophii ajaa'ibaa taasisuudhaan biyya akka hundeeffamtu godhee jira. Israa'el oduu lafarratti mul'ateen dura bara 1948 oduu hundaa'een dura miidiyaatu dursee hundeesse. Miidiyaatu loogoo beeksise. Miidiyaatu sagantaa beeksise. Miidiyaatu mootummaa beeksise. Biyya ijaare. Bara 1989 miidiyaan biyya diige. Raashiyaan miidiyaadhaan diigamte jalqaba. Glasnost fi Perestroika sagantaan jedhamu suni waggaa 6 erga labsame booddee 1989 completely gara diigumsaatti ceete. Raashiyaan miidiyaatu diige. Waraana Ameerikaan Iraaq irratti geggeessite Iraaq ishii kufte, ishii cabde, ishii burkutoofte dhattee waraante Ameerikaan. Already miidiyaan ajjeesee jira. Hoggasan. So, amma maalinni addunyaa kanarratti miidiyaan humna inni qabu challenge gochuudhaaf kutaaleen addunyaa hundumtuuyyuu miidiyaa mataa isaanii akka isaan fakkaatutti akka isaaniif ta'utti dhaabbatan. Fakkeenyaaf miidiyaa warra West kan akka BBC, kan akka CNN, kan akka ABC jarri kun miidiyaa capitalist miidiyaa jedhamanidha. Waan kana challenge gochuudhaaf Al Jazeera fi Press TV immoo kan dhaabbatan. Humna biyya ijaara biyya diiga. Qabsoon addunyaa kanarratti geggeeffamu kamiyyuu jechuudha. Dinagdeedhaan isaa ta'u, siyaasaan isaa ta'u, karaa kamiyyuu hulluuquu kan danda'u yoo miidiyaan jiraate qofa. Miidiyaan immoo jiraachuu kan danda'u sagantaadhaan. Yoo sagantaa qabaate, yoo karoora qabaate, yoo nama hoogganu qabaate, yoo nama hojjetu qabaate. Amma Dr. Guutuu namas garasumatti isin deebisa. Miidiyaan biyya kana rakkoo guddaan hin qabu maalinni tokko hojii hojjechuudhaaf sagantaa gaarii hin qabu. Quality. 2 hooggansa hin qabu. 3 dinagdee hin qabu. Fact. Kadinagdee walitti hirkataa jennu. Kan sagantaatiif kan hooggansaa garuu sammuu namatti hirkata. Jechuun nama achi keessa hojjetu sana. Dhugaasoodhaaf wanti baay'ee nama gaddisiisu gara biyya keenyatti hoggaa dhufne. Oromoo waan baay'ee of keessaa qaba. Hinuma jenna, hinuma yaanna. Waan baay'ee Oromoon qabu san garuu saba kaanitti gurgurachuun yaa hafuuti. Numti Oromoon mataan keenya waan xiqqoo beekna. Gaafa namni lakkoofsa muraasa namni caffeetti wal barsiisa walitti hima. Gaafa hawaasni amma kana baay'ate, sabni amma kana bal'ate, wanti itti walitti himan bakki itti walitti himan karraa fi foddaa miidiyaa qofaadha. Isa kanaatu sagantaan qabdanii kwaalitiin qabu, namni achirra jiru dandeettiin qabu kan nama jechisiisu kuni dhokachuu isaati. Fact. Dhuguma hin hojjetamne irratti. Akka Oromootitti dhuguma dinagdeetti dheengadda dhufame ilmi har'a warra dinagdeetti dhufanii boru maallaqa baasee miidiyaa hojjechuu danda'a dhugaadha. Warri har'a ofiisaatii dafqee bulluqee horii lakkaa'e ofii fide waan ta'eef kaffalee waa hojjechuu irratti shakka.
warra dha quality miidiyaatiin beekaman yookiin immoo viidiyoogiraafiin isaanii kun bareedaadha jennuun kun otoo abbootii isaanii hojjetanii mana quality hin qabaatu. Amma ilmaan isaaniitti hojjeta kanaaf. Cheeniin horiin ittiin dhufe suni akka isaan barbaadanii fi bakka isaan barbaadan irra ga'eera. Keenya reef namni muraasni isaayyuu karaa sirrii fi karaa hamtuu maallaqa kanatti kan dhufan. Warreen karaa sirriitti dhufanii baay'ee dafqaniitti dhufanii hin mararti. Sanaafuu immoo gahaa ta'uu dhiisuu dandeessi. Karaa biraa immoo karaa sirrii hin taane warreen fuudhan jiru. Isaan immoo eessaa fuute jedhamu waan ta'aniif maallaqicha baasuun barbaadan. Inni biraa warreen nuti immoo karaa sirrii hin taane maallaqa argatan kun dhugaa walitti himnaa majooritiin warri horii of harkaa qabu har'a warra lafa Oromoo gurgure baay'een isaanii horii baasee hojjetanii hin baasuun fedhu noo haawusan iyyuu hin qabu achirratti. Warreen immoo daldalanii dadhabanii dafqanii fidan bakka itti kaan akka itti kaan irratti xiyyeeffatu. Miidiyaa investimentii waan biraati. Miidiyaa investimentiin obbo Dirribii Damsee duratti dubbatanii jiru. Dureessa hin taasisu jenereeshinii kana beeknetti galuu qabna. Hin dureessu garuu bara egereetiif akka isin hojjettan imala xaanuuf bakka guddaa waan guddaa gochuu danda'a. Warra har'a maallaqa baasuuf garuu hamma san hunda riitarniin arginu. Beeksisoon irratti hin deeman. Miidiyaan qabeenya kan argatu beeksisaani. Beeksisni ammaaf hin jiraatu. Oromoo waan beeksisu iyyuu hedduu hin qabu waan barsiisuu ta'e malee. So asirratti waan tokko jedheen darba namoonni amma miidiyaa Bloomberg kana fa'aa uumanii namoota dhuunfaadha shoo mataa isaaniitiif jecha warra uumanii baay'ee. Oolee buleet kaampaanii ta'e labata lammaffaa sadaffaa irratti kaampaanii ta'uu danda'a. BBC'n faan CNN faan lafumaa ka'anii gurguddaa akkanaa kan hin taane oolanii bulanii labata xaanu keessatti gurguddatanii malee. Keenyas akkas ta'uu danda'a. Ani optimistii ta'ee dubbachuun barbaada. Miidiyaaleen kanaan dura turan sagantaan isaanii hin bareedu waan ta'eef hin gannu akka isaan bareedan gochuu dandeenya. Miidiyaaleen kanaan dura turan akkaataan isaan itti dhaabbatan sirrii ta'uu dhiisuu danda'a akka sirreeffaman dhaamuuf. Bakka nu amanitti immoo mul'annee waan nurraa eegamu goona hin jennas. Garuu miidiyaan haareenya akka wiirtuufaa kuni akka warra kanaan duraa ture sana taatumoo waan biraatiin as dhuftu jedhani Dr. Guutuun. Akkas ta'uu baattan irra gaariidha. Sababni isaa namni sanii nuffeera kanas akka nuffiniif. So waa Oromoo keessa jira waan Oromoo keessa jiru kan ekstiraakt gootanii as baasuun mataansaa miidiyaa kanatti gati dabala jedhee nama naan. Waan baay'eetu jira dhugoon isinitti himaa. Sirna gadaatiin wal qabatee namni sirnuma gadaa kana jechuu malee sirni gadaa kun maal akka qabu maal akka of keessaa qabu maal akka qabatu baay'een hin beeknu. Isumayyuu yoo barsiisne koorsii waggaa ja'aati yookiin immoo miidiyaa kanaaf turtii waggaa ja'a ta'a. Kanaaf akkaataa miidiyaan itti dhufe baabsuudhaani miidiyaan kanaan booddee jiraatan garuu baabsuudhaan odoo hin taane dhugaa himuu fi kallattii argisiisuudhaan qofa itti fufuu danda'u kan jedhuun abdadhaan. Wiirtuun egaa by the way qaroon beekuu danda'asi qaroonii fi namoonni muraasni wiirtuu maltii miidiyaan qaba ture ani 2012 fa'aa 13 fa'aa. Maqaa kanaan dhufuu keessanii fi koppiraayit isin gaafadhu galatooma. Warri kana hundeessitan dhugaa soodaatiin miidiyaa hundeessuu waan salphaa miti. Miidiyaa hundeessitan kana garuu otoo nuffine otoo waatti dhabne jettanii hin aarre akka inni baraabaratti ce'u akka labani dhaalu godhaan adaraa kooti. Hamma namni tokko qofti isin hafutti baay'ee baasii guddaa baastu maallaqa isin qabdan isin harkaa fixuu danda'a. Riitarnii isaa arguu dhiisuu dandeessu garuu itti cichaati. Bakka sabni eeguu fi waan sabni irra ga'uu qabu nu ga'an isin jedha horaa bulaa.